Beefi godina Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyooti weerara hidhattoota naannoo Amaaraa fi humnoota mootummaatiin lubbuun namoota hedduu fi qabeenyi barbadaa'uun himame. Akka jiraattonni achirraa Oromiyaa 11 odeeffate himanitti aanaa Gobbuu Sayyoo fi Baakkoo Tibbeetti guyyaa kaleessaa lubbuun lammiilee nagaa dabruu fi manneen jiraattootaa gubachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa Qumbii Gidaabootiin isiniif dhiyaata. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee fi godina Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyootti weerara hidhattoota naannoo Amaaraa fi humnoota mootummaatiin lubbuun namoota hedduu fi qabeenyi barbadaa'uun himame. Akka jiraattonni iddoodhaa Oromiyaa 11 odeeffate himanitti aanaa Gobbuu Sayyoo fi Baakkoo Tibbeetti guyyaa kaleessaa lubbuun lammiilee nagaa darbuu fi manneen jiraattootaa gubachuun himamee jira. Godina Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo kanatti manneen jiraattootaa gubuu fi uummata buqqisuudhaan kan jalqabe humnoonni hidhatan kunniin maanguddoota maqaan isaanii Caalaa Tolosaa Itinish Dambee fi tokko sababa billaadhaan qaamni isaanii mummuramee fi addaan baafamuu hin dandeenye kan galaafate yoo ta'u manneen hedduun gubuu fi qabeenyi saamamuu kaasanii jiru. Wallaggaa bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessa naannoo laga Baabii jedhamutti namoota umurii ganna 70 ganna 65 fi nama ganna 55 iddoo tokkotti maatii iddoo tokkotti fixanii namoota deemuu hin dandeenye jechuudha. Namoonni sadan kun namoota baqachuu hin dandeenye achitti waraanni mootummaa mana isaanii erga gubee booddee jara kana achitti isaan ajjeese namoota sadanuu achumatti lubbuu isaanii baasee jechuudha. Gama godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti taateen wal fakkaataan kan raawwate yoo ta'u namoota maqaan isaanii Mangistuu Dabalaa Xilahuun Asaffaa Abbaa maatii afurii fi kan biraa tokko akka ajjeefaman jiraatan achirraa Oromiyaa 11 odeeffate himee jira. Guyyaa kaleessa nama Xilahuun Asaffaa jedhamu jalqaba ukkaamsanii qarshii 100 kan gaafatan yoo ta'u barbaannee isiniif laana osumaa jedhanii lakki qarshii miti lubbuu baasuu feena jedhanii qalanii akka biraa deemanis namni nuti odeeffanne himee jira. Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee ganda dambii gobbuu naannoo murii jedhamu gara laga Gibeetti guddattedha. Safiin qalamni laga gara Gibee jedhamutti reeffa lamaan isaanii lamee godhee bakkee bulee uummanni karaa deemuu qabu. Reeffi bakkee bulee akkuma jirutti ta'e bakka rammoo karaa deeman galee fuudhanii awwaalanillee namoota naannoo namoota karaa gara karaa laga Gamaatiin laga Gibee kan jedhamu Gamaatiin warra jirantu achi taasee reeffi kun otoo mananni baay'een deebatti mul'atu bakkeewwatti awwaalamee intirii bakakkaanaa geessanii achitti awwaalanii. Jiraataan manni isaa jalaa gubatee fi maatii isaa jalaa ajjeefame nuti dubbisne akka jedhanitti humni hidhate Amaaraa fi waraanni mootummaa gurmaa'uun manneen isaanii jalaa gubuu fi obboleessa isaa Mangistuu Dabalaa fi nama biraa tokko akka ajjeesan nutti himuun reeffi isaanii raasaa keessa akka bule himanii jiru. Akka jiraatan obboleessi isaa jalaa ajjeefame kun dabaluun nuuf kaasanitti maatii isaanii yeroo ammaa kana baqachuun faffacanii akka jiranii fi gadda taa'uunis akka hin yaadamnes Oromiyaa 11 itti himanii jiru. Ani maatii koo irraatti kaasee maatiin koo iddoo ani itti dhaladhee fi iddoo itti umurii isaanii guutuu iddoo irratti jiraanni sanarra jiranii bakka sanarraatii fagaatan xinnoo asiin achi fagaatanii jiraachaa jiru. Garuu idduma isaan ammatti baqatanis mootummaan akka inni deemaa jiru odeeffannoo qabna. Kanaafuu namni keenya eessatti iyyuu baqatee akka hin baane amma jiru sodaa guddaa keessaa fi rakkoo guddaa keessa jiraachudha uummanni naannoo kana. Dhimma ajjeechaa garjabinnaa godina Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo fi Shawaa Lixaa Baakkoo Tibbeetti raawwatame kana irraa qulqulleeffachuudhaaf bulchiinsaa fi nageenya Wallaggaa gaafannee quba qabaachuu fi taateen jiraachuu himee ibsuudhaaf laaqana nyaadha booddeenaaf bilbilaa jedhee deebisnee yeroo bilbilutti bilbila nurratti cufatanii jiru. Bulchiinsaaf nageenya. Okay, bulchiinsaaf nageenya baay'ee bareedaadha. Anumaan barbaadde moo isaaniin barbaadde? Lakki siimaan barbaadeeyyuu bareedaadhaayyuu sirruman jira. Okay, godina Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyootti guyyaa kaleessaatti yoo xiqqaate lubbuun nama 2-3 ol akka du'ee fi qabeenyi baay'een akka barbadaa'e waan kana dhageenye waan kana quba qabdu sun jennee sin gaafachuudhaaf isin bilbillee. Quba qabda eessaati? Ani Oromiyaa 11 irraa si bilbilaa jira, miidiyaa Oromiyaa 11 irraa si bilbilaa jira. Ni qabna odeeffannoo ni qabna hordofaa jirra. Okay, maaltu ta'e maal akkamitti qabeenyi kun manneen uummataa kan gubatan kun sababa maaliitiif gubatan akkasumas immoo lubbuu namaa maaltu balleessa? Amma nyaachaan jira. Daqiiqaa 20 booddee isinii bilbiluu daqiiqaa 20 booddee naa bilbiltuu? Akkas wayyaa? Akkas wayyaa waan guutuu ta'e isinii kennuu hin danda'u.
Taateen hammaataan lubbuu balleessuu qabeenya saamuu gubuu fi buqqisuu kun godinoota lamaanitti gandoota akka Laamxaa fi Murii Dambiitti hammaatee kan jiru yoo ta'u uummanni haala hammaataa keessa jiraachuun bayaa fi gala wallaalchisanii jiraachuu jiraattonni nuti garasi odeeffanne gurraan nu ga'anii jiru. Waraanni Abiy Ahmad Wallaggaa Baatti haleellaa xayyaaraa raawwachuu addi bilisummaa uummata Oromoo beeksise. Wallaggaa Baatti tajaajilli bilbilaa erga cufamee booda haleellaa xayyaaraa kan raawwatame ta'uu dubbii himaan idila addunyaa obbo Odaa Tarbii ibsan. Guutuu gabaasa kanaatiif Maadii Abdul Baasit. Waraanni Abiy Ahmad Wallagga Baatti haleellaa xayyaaraa raawwachuu adda bilisummaa uummata Oromoo beeksise. Wallagga Baatti tajaajila bilbilaa erga cufamee booda haleellaa xayyaaraa kan raawwate ta'us dubbii himaan idil addunyaa obbo Odaa Tarbii ibsanii jiru. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Oromoo obbo Odaa Tarbii Wallagga Bahaa aanaa Ibaantuu fi aanawwan biroottis haleellaan xiyyaaraa kun kan gaggeeffame ta'uu ibsan. Haleellaa raawwatame kanaanis lubbuun namoota baay'ee kan galaafatame ta'us dabalanii eeraniiru. Haleellaan xiyyaaraa dhiheenya kana Walloo fi Wallaggatti raawwatamaa jiru tuffii bulchiinsa Abiy Ahmad uummata Oromootiif qabu kan agarsiisedha kan jedhan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gochi namoota nagaa irratti raawwatame kun haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate ta'us dubbatan. Haleellawwan hanga ammaatti raawwataman keessaa kan Wallaggaa fi Oromoota Walloo irratti raawwataman miidhaa cimaa kan qaqqabsiisan ta'uu eeruudhaan gochawwan badii akkanaa kun miira abdii kutachuu kan mul'isan ta'us ibsan. Itti dabaluunis obbo Odaa Tarbii haleellawwan xiyyaara nammaleessan gaggeeffamaa jiran wareegama lubbuu namoota qulqulluu qisaasaa jiraachuu ibsanii haleellawwan Wallootti raawwatamaniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 71 ajjeefamuus ibsan. Wallagga Baatti guyyoottan darban keessas hidhattoonni naannoo Amaaraa fi gareewwan hidhattoota faannoo dhalattoota Oromoo buqqaasuu fi qabeenya isaanii jalaa mancaasanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullaallee keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa woboo waliin hidhata qabdan ja'uun qabeenya uummataa saamuu fi uummata nagaa gidirsuun cimee itti fufuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himan. Jiraataan achirraa dubbifne akka ibsetti aanicha keessatti tajaajilli konkolaataa baadiyyaa irraa gara magaalaa deemu guutumaan guututti dhaabbachuus ibse. Guutuun gabaasa kanaa akka ta'utti isiniif dhiyaata. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullaallee keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa woboo waliin hidhata qabdan ja'uun qabeenya uummataa saamuu fi uummata nagaa gidirsuun cimee itti fufuu jiraattonni Oromiyaa 11tti himan. Jiraataan achirraa dubbifne akka ibsetti aanicha keessatti tajaajilli konkolaataa baadiyyaa irraa gara magaalaa deemuu fi magaalaa irraa gara baadiyyaa deemu guutumaan guututti dhaabbachuu ibse. Milishoonni gandaa poolisii humna addaa Oromiyaa waliin ta'uun daandii uummanni baadiyyaa irraa karaa magaalaa ittiin deemu irra qubachuun hawaasa magaalaa deemuu fi magaalaa irraa deemu qabuun maallaqaa fi waan isaan deemaniin hunda irraa saamaa jiraachuu hime. Akkuma kanaan dura konkolaachistoota hedduu isintu waraana bilisummaa Oromoof meeshaalee hidhannoo fi nyaataa fi dhugaatii geessaa jira jechuun rakkisaa turan sanitti ammas irra deebiidhaan abbootii qabeenyaa hedduu adamsuun rakkisaa akka jirantu himame. Sodaa waraana bilisummaa Oromoo woboo irraa qabaniif jecha tajaajila konkolaataa addaan kan muran ta'uu fi abbootii konkolaataa hedduu konkolaataa keessantu meeshaa garaagaraa waraana bilisummaa Oromoo woboof geessaa jira jechuun maallaqa isaan kafaluu hin dandeenye itti murteessuun konkolaataa isaanii akka jiraa ugguraa jiranillee himame. Itti dabaluunis naannicha keessatti maqaa ilmaan keessantu bosona jira ja'uu sababeeffachuun uummata nagaa dararuu bira dabree haadholee waan ilmaan isaanii nyaachisan hin qabne hunda shaneehuu ni qallabdanii fidaa nutis waan ittiin jiraannu nuuf kennaa jechuun qabeenya isaanii guutumaan guututti irraa akka saamaa jiranis himame. Addi Dimokiraatawaa Uummata Walaayittaa haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi Walaayittaa yaachisaadha jee. Addichi ibsa haala waliigala Itoophiyaa keessattuu dhimma hidhamtoota siyaasaa Walaayittaa fi Oromoo irratti baaseen qaamota dhimmichi ilaallatu hundi akka tumsa godhan yaamicha godhe. Roobdee Sabsib guutuu gabaasa kana isiniif dhiyeessiti. Addi Dimokiraatawaa Uummata Walaayittaa dararaa fi dhiittaa mirga dhala namaa hidhamtoota siyaasaa irratti qaqqabaa jiru balaaleffate. Addi Dimokiraatawaa Uummata Walaayittaa ibsa baaseen taatee hidhamtoota siyaasa Oromoo irratti miidhaa qaqqabsiisuuf yaalii tibbana godhame jedhe mormeera. Dhimma kana ilaalchisuun ibsa paartichi baaseen yaalii miidhaa geessisuu hooggantoota Oromoo irratti godhame quba qabna jechuun adeemsi akkasii kallattiin ta'ee kallattiidhaan alatti biyyattii karaa wal waraansa dabalataa geessu jabeessinee mormina jedheera. Ibsichi bara 2013 irraa eegalee Itoophiyaa keessatti aktiivistootaa fi hooggantoota siyaasaa hedduun mirga yaaduu fi yaada isaanii bilisaan ibsachuu fayyadamuu isaanii qofaaf akka hidhamanis himeera.
Itti dabaluun yeroo ammaa kana qabsaa'aa bilisummaa beekamaa fi hoogganaa zoonii Walaayittaa duraanii Dagaatoo Kumbee dabalatee namoota hedduu ilaalcha siyaasa isaanii fi eenyummaa isaaniitiin hidhamanii jiraachuu addeesseera. Ibsa dhaabbanni kun baaseen haalli hammaataan ammoo hidhamtoonni muraasni eessatti akka hidhaman illee beekamuu dhabuu himuun walakkaan isaanii ammoo Walaayittaa irraa kiiloomeetira 100 fagaatanii naannoo Sidaamaa keessatti hidhamuu isaa keessatti dubbisiiseera. Ibsa dhaabbanni kun baaseen haalli hammaataan ammoo hidhamtoonni muraasni eessatti akka hidhaman illee beekamuu dhabuu himuun walakkaan isaanii ammoo Walaayittaa irraa kiiloomeetira 100 fagaatanii naannoo Sidaamaa keessatti hidhamuu ibsa keessatti dubbisiiseera. Hidhamtoota siyaasa Walaayittaa gaafachuu illee hin danda'amu kan jedhe ibsichi nageenyi hidhamtoota siyaasa Walaayittaa nu yaachisa jedheera. Gama biraatiin yeroo ammaa kana sarbama mirga dhala namaa dhalattoota Tigraay irratti qaqqabaa jiru hedduu hammaataa ta'ee deemaa jiraachuu kan kaase ibsi kun addi dimokiraatawaa uummata Walaayittaa humnoonni sirna qeenxee fi mootummaa biltsiginnaa diraamaa hojjechuun namoota beekamoo fi hooggantoota siyaasaa balleessuu itti beeku jedheera. Dhuma irrattis haalli hidhamtoota siyaasa Oromoo fi Walaayittaa haala yaachisaa keessatti argamu jechuun qaamonni dhimmichi ilaallatu hundi akka shoora mataa isaanii bahan yaamicha godheera. Sagantaan nyaataa addunyaa Affaar keessatti lakkoofsi nama gargaarsa nyaataa barbaachisuu dabalaa dhufuu beeksisan. Waraana waggaa tokkoon dura naannoo Tigraay keessatti eegalee yeroo ammaa gara naannolee ollaatti babal'achaa dhufeen namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaaniif sababa ta'uunsaatis ni yaadatama. Guutuu gabaasa kanaatiif Maadii Abdul Baasit. Sagantaan nyaata addunyaa Affaar keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisu dabalaa dhufuu beeksise. Waraana waggaa tokko dura naannoo Tigraay keessatti eegalee yeroo ammaa gara naannolee ollaatti babal'achaa dhufeen namootni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaaniif sababa ta'uun isaanii yaadatama. Waraanichaan wal qabatee kaaba biyyattiitti namootni miiliyoona 9.1 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaachisu himameera. Naannoo Affaar keessatti qofa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi parsantii 30 caalan hanqina nyaataa madaalawaaf saaxilamuu sagantaan nyaata addunyaa toora Tiwiitaraa isaa irratti beeksisee jira. Sagantaan nyaata addunyaa hawaasa Affaar mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota naannichaa waliin ta'uudhaan deeggarsa nyaataa murteessoo ta'an dhiyeessaa jiraachuus himee jira. Naannoo Affaar aanaa Kunnaabaa keessatti qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu waliin ta'uudhaan buqqaatota naannichaa aanolee 40 irraa dhufan 500 oliif deeggarsa namoomaa taasisuu dhaabbatichi beeksisee jira. Keessattuu aanaa Kunnabaatti karaan itti deeggarsi namoomaa geeffamu waan badeef uummanni bahuudhaan suphaa akka jirullee dhaabbatichi dabaluun himee jira. Haaluma wal fakkaatuun sagantaan nyaata addunyaa dameen Itoophiyaa konkolaataawwan deeggarsa namoomaa adda addaa fe'an 79 torbaan darbe keessa magaalaa Maqalee galuu gaafa Sadaasa 27 bara 2021 beeksisee jira. Konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'an kan biraas daandii irra jiraachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbatichi akka himetti konkolaataawwan jedhaman kunneen deeggarsa nyaataa fi meeshaalee lubbuu baraaruuf oolan kan fe'an ta'us ibsanii jiru. Rogeeyyiin Suudaan hiriirri mormii dabalataan kutaalee biyyattii keessatti akka bahamu kibxata kana waamicha dhiyeessan. Hamdookii fi miseensonni koree diddaa mormii qindeessuu waliin Sadaasa 28 mari'atanillee rogeeyyiin waliigaltee siyaasaa Sadaasa 20 akka bara 2020 akka ministeera muummee Suudaan Abdallaa Hamdook aangootti deebisee balaaleffachuun hiriira waaman. Yoo qaamota dharaan hundeessuun aangoo tiksuuf ta'e pirezidaantiin duraanii Suudaan Omar al-Bashir ammayyuu aangoorra jira jedhan koreen diddaa kaartuumitti qindeessu. Kun kan jedhame muummee ministeeraa Suudaan Hamdook bakka buutota koree diddaa qindeessanii waliin wal arganii mari'achuu isaanii wayita himamutti akka ta'e marsaariitiin gaazexaan dhuunfaa biyyattii al-Suudaanii jedhamu gabaase. Wiixata dabre Hamdook irra deebiin akkas jedhan haalli siyaasaa amma jiru hiriirtota reebuu hin hayyamu. Koreen giddugaleessaa Suudaan akka himetti hiriirri mormii otoo Hamdook waraana biyyattii waliigalteerra hin gahin bahameerratti qaamoleen nageenyaa hiriirtootatti dhukaasuu yoo xiqqaate namoonni 42 ajjeefamaniiru ja'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa odunarraaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun ta'e isin faana turte Andaraartuu Shaamiti ogeessaa kaameraa fi teeknikaa ifaa Aminaa waliin ture gama kiyyaan nageetti qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafa wajjin turtii gaarii.